Yaa shamarra kafuunii kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalaa haadha cabsaa jalatti argamtan akkam jirtanii fayyaa keessanii nagaa miti nagaa kooti jalata rabbii har'a kaawaa tokko qabadhee isin dhufe jechuudha. Haadha cabsaa irratti takka liivii malee viidiyoodhaan akkas viidiyoo waraabee hin beeku viidiyoo gallakkisee hin beeku jechuudha. Tokko jedhee har'a viidiyoo irratti waraabaa jira jechuudha chaanaalaa haadha cabsaa irratti. Wantis akkam viidiyoo kan isarratti waraabu yookiin immoo viidiyoo kana isarratti hojjedhu na taasise kaayyoo karaa fuulduraa chaanaala kanarratti hojjechuudhaaf yaalu yookiin immoo karoorsidha jechuudha. Karoorri kun kanaafiyyuu hundi keessanuu like share gochuudhaan akkasumas subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aa isiniin jedha. Egaa wanti nani kaayyoon kan koo yookiin immoo karoorri kan koo maali yoo jettanii ijoollee mana madaamii keessatti hojjetan yookiin immoo mana madaamii keessatti argaman jechuudha. Mudannoo maaltu isaan mudata sababa maaliitiif kan isaan lubbuu isaan irratti ol ijjannoo tokko fudhatan yookiin lubbuu isaan irratti murtee tokko murteessanii kan jedhu isiniif qabadhee dhufe. Namoota warra kaaniif immoo warra lubbuun darbee fi Rabbi namsee isaanii amaaru warra jannataa isaan haa taasisu. Warri lubbuun jirtan immoo warri lubbuun jirru immoo walirraa baranna kan darbe dhiisne kan dhufuuf waliif gumaacha gaarii waliif gumaachinaa jechuudha. Namoonni baay'een yeroo lubbuu isaatti murteessu betelay warreen mana ormaa keessatti argamnu jechuudha. Tokko ana tokko isin warreen mana ormaa keessa jirtanii yeroo itti lubbuu isaan irratti murtee tokko fudhatanii yookiin ol ijjannoo tokko fudhatanii rakkoon tokko isaan qunnameeti rakkinni tokko isaan mudateeti rakkinni isaan mudatu maali waa hedduutu jira. Mana haadha ormaa keessatti waa baay'ee nama mudata jechuudha. Wanti nama mudatu ammana jedhanii himamee hin dhumu. Haa ta'u ta'iniitii malee tokkoffaa rakkina nyaata dhabuutiin kan miidhaman hedduutu jira. Rakkina nyaata dhabuutiin kan sammuun isaanii darbu kan maraatan hedduutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf mucayyoon tokko dhiyoo kana dadhabeen jira jetti. Dadhabeen jira afaan isaaniitiin isiin jechaa jirtu dadhabeen jira. Kan isii dadhabsiise waa baay'een ishee keessa jiraachuu danda'a mucayyoo kana. Hojii akkamittiin dadhabde jireenya akkamittiin dadhabde waan dadhabdeef qabdi. Egaa akkuma mana kan koo keessa wanti addaa tokko jiru mana keessan keessas waan addaa tokko jira. Haa ta'u malee anama manan keessatti argamu kana keessatti ofii kootiif wantoota hunda guuttadha jechuudha. Ofii kootiif maaliifiini yoon ani jiraadhini maallaqa sana hojjedhee argadha waan ta'eef jechuudha. Yoon ani fayyaa qabaadhe yoon ani jiraadhe maallaqni sun dhufee boruuf maatii kootiif anaaf jijjiirama fida. Kanaaf iyyuu jechuudha hundi keenyayyuu wantoota kana seeran irratti tuqurtu goonee ilaaluu qabna. Seeran waan kana dhaggeeffannee yookiin ilaallee itti fayyadamuu qabna jechuudha. Yeroo hundaa baay'ee natti dhaga'ama jechuudha. Fakkeenyaaf ani mana kontiraataatti kan ani jiru daayirektii osoo akka seeratii wantoota barbaachisu hunda isaan naa guutuu qabu. Fakkeenyaaf ani yeroo beerutti turetti wantoota na barbaachisu hunda waan anaaf barbaachisu hatta uffata wanta barbaachise hunda isaantu naa bita. Yoon ofii kootii ani bitachuu jedhayyuu ana itti gaafatamummaa kan kee kan qabu ana waan ta'eef anatu waan hunda sii guutuu qaba naan jetti jaartiin ani bira ture jechuudha. Kanaaf ergan immoo gara biyya kanaatti dhufee wantoota na barbaachisu hunda hatta nyaata jechuudha ofii kootiif hin bitadha. Akka waan mana alarra jiruutittiin ofii kootiif wanta na barbaachisu hunda bitadha jechuudha. Osoo nyaanni mana keessa jiru fuudhanii gara biraa kaawwatu. Osoo nyaanni jiru fakkeenyaaf nyaata yoon hojjedhee saaloonii keessatti geessee fi achumatti hambifatu jechuudha isaan. Achi asnatti hin deebi'u. Ani immoo asitti irraa hambifachuudha. Ishee midhaan ulfaata jechuudha. Namoonni baay'ees akkas gootan jedhee yaadu garuu yoo mana warra gaarii ta'an haala gaariidhaan amala gaariidhaan wajjin jiraattanii akkasis irraa hambifachuu dandeessu. Ana immoo gara siiniyyuu eegduun irratti godhamtee jirti jechuudha.
osuma ta'ees immoo ani waan akkasii kana keessa galuu abadan hin barbaadu jechuudha. Waan daayirektii ifa jiru tokko waanuma jiru tokko yoon isaan filabeetuma isaaniitti waan tokko godhadhe yookiin waan tokko fudhadhe malee isaan irraan achi qabee wanta isaan hin argine tokko wanta isaan hin beekne tokko godhuun abadan naaf hin eeyyamamus hin danda'us jechuudha waan akkasii. Inna wanta kana hunda isaan achitti qorsiis ta'ee misaas ta'ee waan isaanii hojjetame achitti hambifatu. Ani garuu wanta na barbaachisu ofii kootii maallaqa kootiin hin bitadha jechuudha. Waan na barbaachisu wanta nan barbaada jedhee wanta anaaf na barbaachisa jedhee yaaduu qoonqoo kootiifis ta'ee ofii kootiif hin bitadhe itti fayyadama jechuudha. Yeroon itti barbaadetti itti fayyadama jechuudha. Namoonni baay'een kana godhachuu dhiisuu danda'u. Fakkeenyaaf mana namaa keessa iddoo jirutti akkamittiin ofii keenya maallaqa baasnee bitanna, akkamittiin hojjetanna ofii keenya binnee kan keenya qofaatti godhannee jechuudha jira. Ani hatta keessa darbee jechuudha. Dhugaa rabbiin tokkichi kan na arguudha miti. Hatta daakuu bitadhee mana kaawwadha jechuudha. Daakuu bitadhee daakuu kiiloo 5 yoon bitadhee hedduu itti fayyadama jechuudha. Ja'a baay'eedhaaf waan barbaade itti hojjetadha. Aga baay'ee itti fayyadama jechuudha. Amma namoonni baay'een wantin ani kana irratti dubbachuudhaaf kaasee kana odeeffachuudhaaf osoo hin taane ani kanan godhadha sanan godhadha jedhee himachuudhaaf osoo hin taane wallahi baay'ee namatti dhaga'ama. Ijoollee samoona kana ishee takka lubbuu isee dabarsitee of fanniste rakkoo tokko malee mucaa sun of fannisne jechuudha. Rakkattu malee of fannisne. Rakkinnis yookiin mana keessaniitti caqacaquu dandeessi yookiin immoo maallaqa kennuu fi dhiisuu danda'u yookiin immoo nyaata dhoowwachuu danda'u jechuudha. Kana sadan keessaa tokkoof tokko mucaan kun kan lubbuu isii dabarsiteef. Lammaffaa immoo isheen takka dadhabee jira jette. Isheen irree fulfinnee natti fakkaatti dadhabeen jira jetti. Akka dubbatutti yeroo chaanaalli kun waan haaraa ta'eef ganaadha moonee hin taane. Irratti viidiyoo biraa fiduu hin danda'u kanaafidha. Namicha yoo suuraa kana argitan kun suuraa kana jechuudha. Dadhabeen jira jetti isheen kun. Dadhabeen jira yoo jettu kana maaltu ishee dadhabsiise? Hojii dadhabde. Maal dadhabde? Waan dadhabde tokkotu jira. Namni immoo yoo nyaata nyaate malee jiraachuu hin danda'u. Hojjechuu illee hin danda'u. Yoo nyaata nyaatte nyaatni utubaa keeti jechuudha. Yoo nyaata hin nyaanne taate jiraachuu hin dandeessu, dhaabachuu hin dandeessu, adeemuu hin dandeessu jechuudha. Hojjechuu miti. Kanaaf yaa obboleewwan koo ijoolleen akka carraa ta'ee akkaataan ani keessa jiru kanatti jirtanii gubbaa keenya namni nu arga malee keessa keenya namni nu argu hin jiru. Akkaataan nuti jiru namni nu argu hin jiru. Maatiin keenya nu argani. Maatiin keenya intalli keenya nu hojjettee mana nu ijaartee horii akkasitti nu bittee waan kana nuuf gootee jijjiirama addaa mana keenya keessatti nu fiddee soofaan manatti nu galchitee televezyiinii manatti nu galchitee jedhanii sitti gammaduu danda'u jechuudha. Garuu jireenya ati itti jiraattee maallaqa sana fiddeetu isaaniif geessitee waan sana isaanii ittiin goote isaan sin argan. Isaan miti. Warrummaa namti immoo biyya ormaa kana keessa jiruyyuu hundi keenya mana hundaa tokko miti waan ta'eef hin arginu walii keenya gubbaa keenya wal arginaa bifa keenya isa gubbaa kana wal ilaalla malee keessa garaa keenya kan waliif beeku tokkichiyyuu hin jiru jechuudha. So kanaafiyyuu hundi keenyayyuu haala akkanaa keessa jira yoo taane wantoota nu barbaachisu birrii keenyatti murteessuudha jechuudha. Nan hojjedha jettee kaayyeeffattee biyya keetii baatee lubbuu kee kana gurgurtee dhufte waan taateef hojii kee sanarrattis xiyyeeffattee lubbuu keetiifis immoo waan isii barbaachisu waan si barbaachisu maallaqa yoo aganfixxe jechuudha. Yoo aganfixxe wantoota ji'a 5 ji'a 6 itti fayyadamtu birrii 500 itti fixxa. Biyya keessa jirtu. Nama fakkeenyaaf si'a tokko yoon suuqii deeme birrii 300 yookiin 400 nan baasa. Garuu ji'a meeqa itti fayyadama? Ji'a 6 ji'a 7 itti fayyadama jechuudha. Wantoonni ani fidadhu wantoota goggogaa wantoota akkasii waan lafamu guyyaa guyyaarraa nan fidadha. Garuu waan akkasitti maallaqa hedduu na baasisuu miti jechuudha. Gin qixuma isaaniin fayyadama jechuudhaanis. Qixuma isaaniin fayyadama. Maaliifin yoon ofii kooti ani fayyaa qabaadhe
yoon ani jiraadhe boru maatiin koo na arguu danda'u. Kanarra natti gammadan kun borullee kanaan caala natti gammaduu danda'u. Yoon ani lubbuun koo hin jiraanne, yoon ani beelan wantoota adda addaatiin har'a of dararee lubbuu koo lafa kanarraa dabarse yookiin lubbuu koo biyya lafaa kanarraa gara seeraanittiinis ta'u seeraan alaanis ta'u yoon ani dhabame maatiin koo inni kaleessa intalli koo akkasitti kana naa guute, intalli koo akkasitti na jijjiirte, intalli koo mana akkanaa naa ijaarte, intalli koo soofaa akkanaa naa galchite, intalli koo akkasitti na jijjiirte jedhanii raawwatanii natti gammadaa turani. Jijjiiramni ani isaan jijjiire suni anaaf bu'aa naaf hin qabu, maatii kootiif illee bu'aa hin qabu jechuudha. Yoon akka kaleessa nagaadhaan fayyaadhaan maatii koo biraa bahe sanatti nagaa fi fayyaadhaan maatii kootti deebi'e, maatiin koollee natti gammadanii anillee maatii koo waliin deebi'ee raawwadhe humna dadhabbii koo asittiin itti dadhabe sana ilaalee itti boqodha jechuudha. Kanaafiyyuu wanti ani isinii dhaamu yoo jiraate namoonni akka carraa ta'ee mudannoo akkanaa keessa jiraatan itti aansee amma danda'uun afaan arabiffaatiin illee amaariffaan illee isiniin hin qopheessa viidiyoo kana jechuudha. Hundi keessaniyyuu itti fayyadamaa waan kana viidiyoo kana dhaggeeffadhaa seeran. Maaliifiini har'a maallaqni nuti har'a argannee raawwannee akkasittiin beelan goggogsinee nyaata dhabnee wanta hundumaa dhabnee raawwannee maallaqa qofa itti yaannu kuni boru yoo lubbuu keenya dhabne bu'aa nuuf hin qabu jechuudha. Maatiin keenyarree seenaa idimee likkii keessaa hin baane amma biyya lafaa kanarra lubbuun isaanii jirtutti seenaa keessaa hin baanedha kan isaan sheena'an. Kanaafiyyuu hundi keenyayyuu maallaqa kana laaluu qofa osoo hin taane fayyaa keenyaafis walii ofii eeguun barbaachisaadha jechuudha. Yoo finne birrii 500 yookiin 300 finna. Isayyuu ji'a torba itti fayyadamne jechuudha wantoota nu barbaachisu yoo guuttanne. Kanaafiyyuu jechuudha yaa obboleewwan kan koo yoon birrii 500 400 isiniin jedhu kana wantoota kootumatti adda addaa faana isiniin jechuu kooti malee nyaata keessaan qofatti birrii amma kanaaf itti isiniin jechuu koo miti. Egaa namoonni baay'een keenya immoo erga birrii amma kanarra nyaata kootti fi wantoota na barbaachisutti baasee hojii maalan hojjedha maaliin hojjedharee kan jedhutu jira. Garuu si'a tokkittii baasta yaa obboleettii koo laata si'a tokkittii baaste ji'a 5 ji'a 6 itti fayyadamta. Yoo fayyaa qabaatte hojjettee argachuu dandeessa. Kanaafiyyuu hundi keessanuu lubbuu keessan balleessuudhaaf yaaduu osoo hin taane eessaniin fayyaa kootis eeggadhee eessaniin maallaqas argadhee nagaadhaan gara maatii kootti gala jedhaati karoora kana baafadhaa malee lubbuu keessan balleessuu hin yaadinaan isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e akkuma dura isiniif hime ani jireenya ani keessatti jiraadhu akkasittidha jechuudha. Hojiin ani akkaataa hojii kan kooti namoonni muraasni hin beeku akkamitti akkan hojjedhu garuu kan hunda keessa ani ofii kootiin jechuudha wantoota hunda kanan guuttadhu. Kanaaf yoo hundi keessanuu yaa obboloota koo lubbuu keessan ittiin fardinaadha. Lubbuun keessan qaaliidha maatii keessaniifis qaaliidha. Kanaaf iyyuu maatiin keessanii intalli keenya eessan dhufteetu nu argiti eessan intala koo arga jedhanii raawwatanii ijji isaanii ala laala. Gaafa immoo asitti wanta tokko isinirratti qaqqabe waan tokko isin lubbuu keessarratti fardanii waan tokko taatan maatiin keessan maalaa ta'anii ijji isaanii ala laalaa taafti. Maatii keessaniif yaada ofii keessaniifis yaada wantoota isin barbaachisu immoo birrii agafee maan taane itti fayyadama. Yoo lubbuun keessan jiraatte maallaqa sana itti fayyadamuu dandeessu. Maallaqa sana argachuu dandeessu waan ta'eef kana isiniin jedha. Egaa miira wayii keessa galee tan haasa'aa jira. Yoo isinitti tole laayik godhaadha. Akkasuma immoo subscribe godha. Chaanala kana guddisaa chaanalli kan keessan kan koomi keessan kan hunda keessanii jechuudha. እና akkasisiniin jira kan hundumaa waan gootaniif galatooma fayyaa nagaa ta'a hanga marsaa biraatti walitti deebinutti nagaan turaadha. Yoo naaf danda'ame afaan arabiffaatiinis guyyaa biraa isiniif deebi'ee waan kanarratti niin hojjedha. Batalee afaan arabiffaatiin hojjechuu barbaachisaadha jedhee niin yaada. Kanaafiyyuu niin hojjedha waan akkanaatirratti baay'inaanii kanaafiyyuu ni jajjabeessaa like share godhuudhaanii akkasumas subscribe gochuudhaanii kan hundumaa waan gootaniif galatooma fayyaa nagaa ta'a nagaan tura.